Magaalaa Finfinnee keessatti hojii misooma koriidariitiin hojiin namooma irratti xiyyeeffatan hedduun hojjetamanii jiru. Ammas hojjetamaati kan jiran. Dabalataan hojii misooma qarqara laggeeniitiin akkuma na dudduubatti argaa jirtan hojii boonsaan hojjetamaati kan jiru. Jiraattonni kaleessa dheengaddaa haala rakkisaa keessa naannoo qarqara laggeenii jiraataa turan har'a manni bareedaan kennamee fi jireenya sadarkaa isaa eeggate keessa jiraachaa jiraachuu nutti himanii jiru. Duraan asuma gorgisii bakka gorgisii achi anturen achi misooma dhufnaan achi kaanee kun ammas gale manni keenya kun ammas duraan baay'ee katamaan fokkisaa manni fincaanii qulqullummaan baay'ee rakkoodha. Amma erga koriidariin limaatiin kun dhufe magaalli misoomeeti. Magaalaan kun duraan akkanaan baay'eedha. Amma garuu Dubaay fakkaata. Kanan jiraachaa ture naannoo masawaa darajaa kanarra waggaa 2-3 keessa jiraadheera. Innaa sanatti haalli ture haala baay'ee fokkataa ta'e balaan abiddaa isaa dhufu lolaan isaa dhufu balaalee garagaraatiif hawaasni kun saaxilama akka ture konkolaataan seenuu hin danda'u balfi isaan fayyadaman sooreejiin karaa lagaatti akka galaa ture bishaanis dhiqaan isaan fayyadaman hundi isaanii lagarratti gatamaa akka ture qabatamaan ragaa jirudha jechuudha. Fayyadamummaa qarqara laggeenii kana keessatti namootatti hirkatanii jiraatan sharaa keessa jiraachaa turan mootummaan akka lammiitti ilaalcha keessa galchuudhaan mana ijaaree kenneefiira jechuudha. Hojiilee bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jiru keessaa dhimmi misoomaan balaa ittisuuf carraaquu isa ijoodha. Keessattuu misoomni qarqara laggeenii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru balaa lolaa fi dhiqama biyyee ittisuun miidhagina magaalattii dachaan dabalee jiruu fi jireenya jiraattotaaf haala mijataa uumaa jiraachuu namoonni AMN+ sagaleen dhalootaa dubbisee dhugaa qabatamaadha yaada jedhu qoodaniiru. Armaan dura koriidariin dhufin dura namoonni baay'een balaa lolaatiin lubbuun isaanii wareegameera jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo ilaallu rakkoon kun furameera jechuudha dhibbaan dhibbatti. Balaa lolaa hir'isuuf ta'ee eegumsa biyyootii fi daagaaleen hidhaman kun tokkoffaa baay'ee hawwatoo kan ta'anidha. Hawwata turistiitiifis waan olanidha. Inni biraa daagaa harama biyyootis ni hir'isaa jechuudha. Boru gaafa xumurame guutumatti hawaasaafis dhalattootaafis waan bareedaa ta'eetu mul'ata. Hojii misooma qarqara laggeenii hojjetamaa jiruun eegumsa biyyoo fi bifa ta'uun ogeessota damichaan ga'oomaniin deeggaramee hojjetamaa jira. በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው. Hojiin hojjechaa jirru lolaa ittisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Amma daagaa hidhaa jirra. Hojii guddaan lolaan biyyee haree akka hin deemnee fi hidhuudha. Isa booda biqiltootaa fi marga dhaabuun bakki kun miidhagee tajaajilaaf akka ooluuf hojii hojjetamudha. Hojiin margaaf biqiltuu dhaabuu wayita goolabamu daandii miilaa gubbaa irratti ijaaraa kan deemnu ta'a. Hojiin misooma qarqara laggeenii gaara Inxooxxoo eegalee hojjetamaa jiru kun humna lolaa hir'isuudhaan biyyee haree akka hin deemneef bakkeewwan garaagaraatti daagaan sadarkaa isaa eeggatee hojjetamaa jiraachuu hoogganaan abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsa naannoo magaalaa Finfinnee obbo Didhaa Dirribaa himaniiru. Lolaa ganna humnaa ol ta'ee miidhaa geessu kana ittisuudhaaf lagni lolaa ta'ee ala ba'ee miidhaan geessisne istiraakchariin adda addaa hojjetamaa jira. Humnuma gaaraa qabate humna guddaa san qabatee akka hin deemne cheekdaamii kan jedhamu bakka adda addaatti hojjetamaa jira. Cheekdaamii isa wajjin wal qabatee immoo iddoon itti bishaan sadarkaa xiqqootti kukkufamu darbee kuusaan bishaanii irratti hojjetamaa jira. Kana jechuun bishaan humnuma dhufeen akka hin dabarree fi lolaa ta'ee akka miidhaan geessisne hin gargaara jechuudha kun. Obbo Didhaan itti dabaluudhaan hojiin misooma qarqara laggeenii qulqullina magaalaa eeguun naannoo magariisa faayidaa hedduuf oolu akka ta'utti gama tuurizimii cimsuutiin xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hawwata tuuristii akka inni ta'utti waan nama hawwatu magariisummaansaa iddoon bashannanaa iddoo ijoolleen itti bashannantu karaan miilaan irra deeman iddootti ispoortii hojjetan kun hundumtuu hojjetamaa jira waan ta'eef kun hunduu laggasanii miidhagina dabaleetti magariisummaan ni qabu teessoo lafaa qabu wajjiniin hawwata turistii akka ta'utti hojjetamaa jira jechuudha.